Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa, roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota Impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Seenaa kanuu jiloo kanuu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar yooyyaa akkam jirtu. Qophii keenya har'aatiin seenaa goota uummata isaa tajaajilee ilma Booranaa kan kanuu jiloo kanuu isiniif dhiyeessina. Barreeffama kana kan arganne weebsaayitii Aanolee Pirees jedhamu kan Gurraandhala 4 bara 2018 maxxanfamerraati. Qopheessan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu immoo an Gurmecha Gammachuuti. Kanuu jiloo kanuu abbaasaa Abba Jiloo kanuu fi haadhasaa Haatoo Sakkee Jiloo irraa bara 1968 godina Booranaa Aanaa Dirree ganda Sooddaatti dhalate. Dhalatee umuriin isaa amma barumsaaf ga'utti waan humni isaa danda'een maatii fi hawaasa ollaa isaatiif akkasumas hawaasa naannoo hundaaf abboomamaa xiqqaa fi guddaa ilaalannaa fi ulfinaan ilaalaa jiraate. Kanuu jiloo dhalatee umuriin isaa waggaa 7tti bara 1975tti mana barumsaa Booramaa galee. Kutaa 1 hanga 6 ergaachumatti xumuree booda bara 1981tti mana barumsaa juunarii yookiin sadarkaa 1ffaa marsaa 2ffaa Yaaballoo galee. Barnoota isaa sadarkaa 2ffaas mana barumsaa Yaaballootti bara 1988 hanga 1991 barachuun xumure. Bara 1992tti carraa koolleejjii seenuu argatee ture. Kanuu jiloo maatii isaa gargaaruuf jecha carraa barnootaa argate dhiisee kallattii garagaraa fi waan akkaatiin maatii isaa gargaaruu jalqabe. Maatii isaa gargaaraa osoo jiruus ammas sababa barumsaaf dheebuu guddaa qabuuf bara 1993tti koolleejjii barsiisota Naqamtee galuun bara 1995tti sadarkaa barnootaa TTI'tiin eebbifame. Eebbifamee akkuma ba'een bara 1996tti godina Booranaa Aanaa Taltallee ganda Oboqiitti ogummaa barsiisummaatiin mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Oboqiitti ramadamee barsiisuu jalqabe. Kanuu jiloo ganda Oboqiitti jaalalaa fi miira aantummaa akkasumas quuqamaa fi miira sabboonummaa cimaan uummata isaa tajaajilaa ture. Bara 1997 keessa sababa rakkoo nageenyaatiin manni barumsaa isaa rakkoo cimaaf saaxilamee ture. Sababni isaa rakkoo nageenya irraa kan ka'e uummanni iddoo qubatee jiru baqatee waan gadi dhiiseef laftii fi manni barumsaa qullaatti hafuu ka'e. Haa ta'u malee qabsoo gootichi kun godheen barattoonni isaa barumsicha osoo addaan hin kutin barachaa turan. Akkaataan gootichi kun ittiin barattoota kana barsiisee baay'ee kan nama ajaa'ibu ture. Kanuu jiloo kanuu meeshaalee barnootaaf barbaachisan kanneen akka gabatee gurraachaa, boronqii fi kitaabilee adda addaa fudhatee hawaasa kana gula bakka bakkatti socho'uun yeroo ganamaa da'ootti, yeroo guyyaa gaaddisattii fi yeroo waareetti baatirii fi kurraaziidhaan barattoota isaa barsiisuun garbummaa wallaalaa jalaa haala cimaa keessatti lammii baase. Haala kana keessatti jaalalaa fi kabaja guddaa uummata irraa argateera, badhaafameera. Dhuma bara 1997tti mana barumsaa Oboqiirraa gara mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Makkanniisatti jijjiirame. Janni jabaan kun asumattis jaalalaa fi miira aantummaatiin waggaa tokkoof erga uummata tajaajilee booda wagguma itti aanutti gara mana barumsaa Dhaddim sadarkaa 1ffaatti jijjiirame.
mana barumsaa Dhaaddamittis uummataa fi barattoota isaarraa jaalala addaa gonfachuun yeroo baay'ee badhaafamaa akka ture seenansaa mana barumsaa Dhaaddamitti galmaa'es ifa taasisa. Barsiisaa kanuun jaalala uummata isaatiif qaburraan kan ka'e barnoota isaa barsiisuun cinaatti karaa qoommii argate hundaanuu uummataaf hojjechaa ture. Sababa cimina hojii fi miira aantummaa uummataaf qabuutiin uummataa fi barattootaan garmalee jaalatamuu qofa osoo hin ta'in akka gara gaggeessummaatti dhufuu diqqaa guddaan waan gaafateef mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa suruppaatti durataa ta'uun muudamee uummata isaa tajaajiluu itti fufe. Barsiisaa kanuun dhimma uummataa malee ka dhuunfaasaa yaadeen beeku. Haa ta'u malee fedhii aabboo waaqatiin ganama kan namaaf kenname aadaa harkuma kadhachuun waanuma kennaa waaqati. Haala kanaan osoo mana barumsaa suruphaatti dura bu'ummaan tajaajilaa jiranuu haadha manaasaa Aadde Darmii Molee waliin gaa'ila raawwachuun waliin jireenya jalqaban. Haadha manaa fuudhus miira aantummaa uummataaf qabu osoo hin hir'isin uummata isaatiif of kennuu itti fufe. Jireenya isaa kana keessatti ilmi ani dhalu uummata malee ilma dhuunfaa miti osoo jedhuu gorsa jaarsoleetiin ijoollee akka godhatu dirqame. Haala kanaan turtii waggaa hedduutiin booda ilmi isaa Kaqaraa yookiin mucaa jalqabaa Jiisoo Kaluu Jiloo argate. Ergasiis ijoollee tuuluuf osoo hin ariifatin abbaa ilma tokkichaa Jiisoo Kanuu ta'uun uummata isaa tajaajiluu itti fufe. Hojiin isaa kan uummata boonsu waan ta'eef iddoo hojjetu maratti jaalala guddaa uummata irraa gonfate. Kanuu Jiloo dhuma bara 1999tti sadarkaa itti aanaa bulchaa hoogganaa waajjira siviil sarviisii bulchiinsa gaarii aanaa Taltallee ta'uun muudame. Yeroo kanas aantummaa fi quuqamni inni uummataaf qabu daran ol ka'e. Uummannis akka inni bulchaa aanaa ta'u yaadota baay'ee dhiyeesse. Kanuunis akkuma amala isaatti quuqamaa fi jaalala uummataa cimsee itti fufe. Uummataaf of kennaa hojjechaa ture. Haaluma kanaan bara 2001tti bulchaa aanaa Taltallee ta'uun ammas muudame. Durataa bulchaa aanaa Taltallee ta'uun bara 2001 hanga 2003tti yeroo hojjechaa ture keessattis lafa Oromoo Booranaa tagama ila galchuu kanneen kiraa sassaabdotaa fi mootummicha biyya bulchuun saamamaa ture deebisuu itti fufe. Yeroo kanatti gandoota akka Hadhoo, Nageellee, Jiraarsaa, Bulee Kormaa, Biilaa, Wandoo fi Eela Kunee irratti adda durummaan qabsaa'uun akka lafti hawaasaaf deebi'u taasisee ture. Saamicha lafaa kana dhabamsiisuun fayyadamummaa uummataa mirkaneesse. Dargaggootaafis carraa hojii uume. Kana malees amanamummaan hojjechuun baajanni mootummaa akka hin qisaasamne taasise. Aanaa Taltallee kan duraan konkolaataa tokkoyyuu hin qabneef yeroo jalqabaatiif qarshii miliyoona 1.2 murteessuun konkolaataa piikaappii uummata aanaaf bite. Bara bulchiinsa isaatti bu'uuraaleen misoomaa aanicha keessatti akka babal'atu gochuun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Dirree Gayyaa, buufata fayyaa Dibbee Gayyaa, hoosteelii barattoota dubartootaa, waajjira bulchiinsaa, galma waajjira bulchiinsaa, waajjira haqaa fi kan kana fakkaatan uummata isaaf ijaarsise. Kana malees hoosteelii barattoota dhiiraa kan Shaalaqaa Jaatanii Alii Tannuun ijaare haaromsuun uummata isaa gammachuu addaa gonfachiise. Kaluu Jiloon wabii uummata keessaa dhalatee fi itti dhalatee ta'uun hojiiwwan gama nageenyaatiin wanti hojjetes kan nama boonsu ture. Keessattuu kan naannoo sabaa fi sablammoota uummattoota kibba Itoophiyaatiin wal qabatanii gama daangaa Keeniyaatti dhiyaatu kan Xabalaa fi Hitootitti yoo xinnaate bultii ji'a tokkootiif walakkaa akka leencaa daggalatti galuun uummati isaa sodaa waa'ee nageenyaa malee bilisaan akka jiraatu gochuun nageenya amansiisaa fiduu danda'eera. Nageenya amansiisaa kana fiduu keessatti iddoo konkolaataan hin jirretti qoraattii fi sareetii jala loo'uun bulee fi kakkatee qeencanqoluun dhaamochaa fi aduu keessaa da'oos ta'ee gaaddisatti odoo hin gorin hojii hojjetamuu qabu mara ga'umsaan raawwachuun aantummaa uummataa mirkaneesseera. Gootichi Oromoo kanuun miira aantummaa uummataaf qabuun barattoota sadarkaa lammaffaa aga dhaabbilee barnootaa olaanoo jiraniif deeggarsa dhuunfaa fi baajata mootummaatiin gargaaraa akka ture uummataa fi barattoonni ragaa ba'u. Barattoota inni gargaare keessaa kan yeroo ammaa barsiisota, doktorotaa fi injiinaroota akkasumas ogummaa adda addaa gonfatan hedduudha. Kabajamaa fi jaalatamaa gootichi Oromoo Booranaa kanuun bara bulchiinsa isaa keessatti uummata isaa dargaggoota, hojjettootaa fi hooggansa waliin hojjetee nama dhaggeeffatu waan ta'eef hawaasni aanaa Taltallee dheebuu hooggansa isaa odoo nadhaa hin bahin ga'umsaa fi bilchina isaa irraa kan ka'e bara 2004tti durataa bulchaa godina Booranaa ta'uun muudame.
Gootichi uummataaf of kenne kun erga godina Booranaa bulchuuf muudamees miira aantummaa uummataa uuman ganama badhaaseen uummata isaa tajaajiluu itti fufe. Qabsoo kiraa sassaabdotaa saaxiluu fi barbadeessuu keessattis of duuba deebi'ee hin beeku. Erga kutannoon isaa kiraa sassaabdotaa fi wayyaanota raaseen booda gooticha kanarratti waraanni cimaan karaa lamaan baname. Waraanni kun waraana keessaa fi waraana alaa jedhamuun beekamuu danda'a. Waraana keessaa daldaltoonni seeraan alaa fi kiraa sassaabdonni garaadeen garaa ofii guuttatanii of badhaasuu barbaadan diina jala galuun jireenya uummata Booranaa booressaa turan. Qabsoo jaalleen kun gaggeessaa jiru waan sodaataniif shira akka gooticha kanarratti gaggeessuu jalqaban. Waraanni kun bifoota armaan gadii kanaan gooticha kanarratti banamaa ture. Ka jalqabaa hojii qajeeltuu kanuun uummataaf hojjetu faallessuu, ka lammaffaa yakkoota ofii hojjechaa turan dhoksuuf maqaballeessii garaagaraa karoorfachuu, inni sadaffaan Boorana qoqqooduuf istiraateejii haaraa wayyaanota waliin hirmaachuu fi haala kanneen fakkaataniin ture. Goonni Oromoo Booranaa kanuun waraana keessan irratti banamaa ture kanaaf odoo gadi hin jedhin qabsoo hadhooftuu gaggeessan qabeenya mootummaa fi uummataa kanneen saamamaa ture kanneen akka mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Abdii Boruu, manneen daandii aspaaltii magaalaa Yaaballoo ganda duwwaa tokkoo fi duwwaa lamaa keessatti argaman, mana nyaataa Shawaa naannoo Dololloo Hoolaa yookiin Keellatti argamuu fi kanneen biroo seeraan ala saamamaa turan uummataaf akka deebi'an taasisaniiru. Karaa biraatiinis baazarii magaalaa Yaabelloo fi qarshii siidaa shaalaqaa jaatanii Alii Tannuu jedhamee uummata irraa sassaabamee abbootii garaa fi gooftoliin isaanii gadi cittee garaan baafte deebisuuf yaalii agana hin jedhamne taasiseera. Qarshii baazarii Yaabelloo fi siidaa shaalaqaa jaatanii barbaaduun tun gama keessatiin diinota baay'ee gooticha kanatti dhalte. Keessumattuu warroonni dhabamuu qarshii sanaatiif adda duree ta'an gooticha kana dhabamsiisuuf yaalii hedduu taasisaa turaniiru. Ta'ullee akkuma dhugaan waa'ila waaqaa jedhan gargaarsa aabboo waaqatiin tartarii isaanii jalaa ba'e. Waraana alaa gootichi biyyaa kanuun saamicha lafa Oromiyaa fi cabuu daangaa Oromiyaa irratti gara kutannaa fi adda jabinaan waan dura dhaabbateef mootummaa wayyaanee Itoophiyaa fi naannoo Sumaalee Itoophiyaatiin haaraa fi ila ta'an. Kanarratti qajeelchitoonni kiraa sassaabdonni TPLF fi kontiroobaandistoonni Sumaalee waraana alaa gooticha kanarratti banan. Haala kanaan godina Booranaa fi naannoo Sumaalee Itoophiyaa gidduutti walitti bu'iinsi daangaa cimee itti fufe. Keessumattuu waraanni TPLF fi mootummaa naannoo Sumaalee godina Booranaa aanaa mataa wayyaamaa, aanaa Muyyalee fi magaalaa Muyyalee irratti banan waraana garmalee cimaa kan lubbuu namootaa fi qabeenya dhuga balleessedha. Qabsaa'aan kun karoora Sumaaleen magaalaa Muyyalee barbadeessuuf baafatte fashaleessuuf qabsoo walirraa hin cinne godhuu qofa osoo hin ta'in guyyaa guyyaatti qaaman argamee bosona keessa koromtoo Booranaa waliin loo'uudhaan yaalii Sumaalee fi wayyaanee guutummaan guututti karaatti hambisee daangaa Oromiyaa kabachiise. Gootichi daangaa Oromiyaa kabachiise kanuun waraana kanarratti dhaadannoo dirree waraanaa kan gurraaduu mannaa lubbuuduu wayye jedhu qabatee milishootaa fi koromtoo uummata Booranaa qindeessee daangaa Oromiyaa kabachisiisuun seenaa galmeesseera. Dabalatees waraana karaa Muyyalee irratti dhaadannoon kanuun baafate keessaa tokko akkana jedha. Waraanni kun waraana xiqqaa miti. Yoo an Booranatti gadhiise Booranatu dhuma. Yoo ani Boorana irraa dhowwe mootummaatu na ajjeesa. Odoo an lubbuun jiruu Booranni narratti dhumachuu manna ani lubbuun du'ee Booranni waraana kanarraa baraaramuu wayya. Otoo lubbuun tiyya jirtuu daangaan Oromiyaa lafti Booranaa hin saamamtu. Tanaafuu lubbuu teessan dhalootaaf saba keessaa dhalattaniif kennaa koottaa waliin daangaa kenna kabachiifannaa kan jedhu ture. Dhaadannoo kana uummanni martuu waan fudhateef milishaa fi poolisii Oromiyaa qindeessuun daangaa Oromiyaa fi lafa Booranaa lafee itti cabsee eegsisee dhaloota dhaalchise. Haalli qabsoo kanuu mata dhukkubbii kan itti ta'e TPLF fi Sumaalee fi kiraa sassaabdonni faallaa isaa ta'an kan dhalootaan Oromoo ta'anis dabalatee shira hamaa irratti tatuu eegalan. Yaaliin kun mootummaan biyya bulchu kun goota kenna akka ila diinatiin ilaalu taasisuun yaalii ajjechaa irratti godhanis jalaa ba'ee ooluu danda'eera. Ta'us adoolessa 4 bara 2004 humna tikaa wayyaaneetiin qabamuun mooraa waraanaa wayyaanee 46ffaa magaalaa Muyyaleetti darbatame. Bultii muraasaa booda mootummaan wayyaanee goota daangaa eegsise kanuu jiruu fi gootota hordoftoota isaa 18 waliin qabamee gara mana hidhaa giddu galeessa magaalaa Finfinnee Maakalaawutti dabarfame. Reebichaa fi rukuttaan ulee diinaa miidhaa adda addaa irraan gahaa erga turanii booda ammas iddoon gootonni kunniin jiran akka hin beekamne halkaniin gara mana hidhaa Qaallittiitti dabarfaman. Turtii xiqqoon booda ammas odeeffannoo waan dhaga'ameef
akka namni isaan hin agarre gara mana hidhaa qillinxootti dabarfamanii dararaa hamaa afaan bu'an. Ta'us boodarraa sababa iddoo mana hidhaa qillinxoo cinaatti Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Finfinnee ijaarameef daa'imtuun waa'ee gootota Oromoo mana hidhaa qillinxoo jiranii ibsitu ba'uu hin oolle. Haala kanaan gootonni baay'een akka achi jiran dhagahamee qillinxoo jiraachuun gooticha Kanuu Jiloo Kanuus gurra uummata Booranaa bu'e. Yeroo kanatti uummanni Booranaa xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan jaarsaa jaartiin raabaa gadaan sabaa fi sablammoonni godinicha keessa jiraatan martinuu jaalala gooticha kanaaf qaban irraa kan ka'an mana hidhaa keessaa baasisuuf qabsoo walirraa hin cinne godhuu jalqaban. Galgalaa fi ganama abbootii gadaa jaarsa biyyaa fi qeerroon Booranaa akka mana hidhaa qillinxoo dhufanii isaan gaafachuu qofa otoo hin ta'in akka qaama mootummaa Itoophiyaa olaanaatti deemuun yaalii gooticha kana mana hidhaa keessaa baasisuu itti fufan. Kana malees uummanni Booranaa maatii gootichi kun saba isaatiif jedhanii biraa hidhamaniif kunuunsa guddaa godhaniiru. Qabsoon uummanni Booranaa gooticha kanaaf qabu kan sodaachise mootummaa wayyaanee murtee duraan hanga umurii guututti murteessan haquun gaafa 1 bara 2006tti gootichi Oromoo Kanuu Jiloo Kanuu mana hidhaa qillinxoo keessaa bilisaan gallakkifame. Gaafa goonni kun 4 bara 2006 godina Booranaatti galuu simannaan ho'aan godhameefii ture. Simannaa kanarratti Kanuu Jiloo akkana jedhe. Uummata kiyya kan mana hidhaa keessaa na baaftan ani galata keessan danda'ee hin ibsu. Wanni isin anaaf taatan agaan lubbuun jiru garaa kiyya keessaa nan baatu. Ammoo dhaamsi ani isiniif qabu aabboo waaqii wallaalummaa hiyyummaa fi gabrummaa tana keessaa isin haa baasu. Qabsoon teessan garma fuulduraatti haa ta'u jechuun garaa uummata jajjabeessee dhaamsa dhalootaaf ta'u dabarse. Gootichi Booranaa Kanuu Jiloo erga mana hidhaatii gallakkifamee turtii ji'a 3tiin booda godina Booranaa magaalaa Yaabellootti itti aanaa waajjira Public Service ta'ee muudamuun tajaajila akka dheebuu nama baasu uummataaf kennuun haga muddee bara 2009tti uummata tajaajileera. Akkasumas amajjii bara 2009 irraa eegalee itti aanaa waajjira bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyyaa godina Booranaa ta'uun uummata isaa aantummaan tajaajileera. Hojii kana aantummaan gaggeessaa otoo jiru jaalalaa fi kaka'umsa barnootaaf qaban irraan kan ka'e aangoo kana gadhiisee barnoota akka baratu murteesse. Haaluma kanaan fulbaana bara 2010tti Yuunivarsiitii Dillaa muummee barnoota bulchiinsa uummataa yookiin Public Administration galuun digirii jalqabaa barachuu eegalan. Kanuu Jiloo Kanuu barnoota isaa Yuunivarsiitii Dillaatti haala cimina qabuun hordofaa otoo jiru 21 bara 2010tti dhibee isa mudateen hospitaala Dillaatti yaalamee ture. Ta'us dhibeensaa hospitaala kanatti furmaata argachuu waan hin dandeenyeef gara hospitaala referaalaa Adaamatti riifariin akka barreeffamuuf ta'e. Hospitaala referaalaa Adaamatti yaalamus dhibee isaarraa wayyaa'uu waan hin dandeenyeef hospitaalli Adaamas gara hospitaala olaanaa reefiraala magaalaa Finfinnee Xiqur Ambassaatti riifarii barreesseef. Kanuu Jiloo hospitaala Xiqur Ambassaa seenee erga ilaalamee dhibeensaa dhibee baqaqsanii yaaluu waan ta'eef achitti akka wal'aanamu murtaa'e. Kanuun gara jabinaan murtee kana fudhachuun muddee 26 bara 2010 yaaliin baqaqsanii yaaluu taasifameef yaalii kanaanis kanuun fayyee ture. Kanuun iddoo yaalaaf ciisaa turetti nama isa gaafachuuf dhufu kamiyyuu dhimma lafaa fi bultii uummataa dhimma Oromiyaa fi daangaa lafa Oromiyaa otoo hin gaafatin darbeen beeku. Keessattuu kan garaa nama nyaatu yeroo afaaniin dubbachuu dadhabettis barreeffamaan waa'ee uummata Oromoo fi daangaa Oromiyaa irratti gaafachaa tureera. Kanuun uummata isaatti kan inni dhaamee ture barnoonni daandii bilisummaa isa hangafaati jechuun dhaamsa gootummaa fi erga qabeessa uummataaf dabarsaa ture. Haa ta'u malee kanuun otoo uummata isaa tajaajilee bakka garaa isaa hin gahin amajjii 23 bara 2010 guyyaa roobii sa'aatii 7:45 irratti dhalatee umurii gannaa 42tti du'aan boqote. Gaggeessa isaas Boorana aanaa Eelwayyee magaalaa Eelwayyeetti gaggeeffame. Dhaggeeffattoota keenya seenaa kanarraa namni sirnuma hamaa keessatti illee bakka tokko yoo jiraate murteeffannaan akka saba isaatiif hojjechuu danda'u hubattan jennee abdanna. Har'aaf xumurree horaa bulaa deebanaa. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna.
akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa.